kutaa macaafa qulqulluu keessaa kan irraa jalqabu wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irraa kaaseeti. Ati yaa Beetlihem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaarraa hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu hin ba'a kan jedhu jira jedhan. Ameen. Mandara Beetlihem gaafa jennu mandara xiqqoodha. Mandara gurguddooti kun hin filanneedha. Garuu mandarattii keessaa namoota seenaa qabantu bahe. Ameen jedha. Fakkeenyaaf maqaa ganda keenyaa sin hin beektan. Yoo beektan iyyuu biyya akkasii teettu malee. Hammatti guddachaa deemtutu bakki dhalattu maqaa argachaa deema. Hammatti dabalaa deemtutu namni bakka seenaa tokko sii ka'aa deema. Atuun biyya caaluu hundeessaa eessa beektu, utuun biyyi Taaddasee Birruu eessa beektu, utuuni kan maammoo Mazammir Faasin gaafadhe beektu, kan isin hin beekne utuun asii mucaa tokko ol kaasee biyya ishee beektaa jedhee fuula ishee hin beekattu malee biyya ishee hin beekan jettan. Gaafa si keessa inni caalu ba'u biyya keetu maqaa argata. Harka ol gaafadhaa. Nama tokkoof waaqayyoo karaa isaatiin moggaasaa haaraa fida jedhe. Mandara Beetel jedhamtu kana namni kaartaarra yoo barbaade argachuu isuu danda'a. Baay'inni uummata isheellee baay'ee xiqqoo kan miliyoona 2 guunne baay'ee xiqqoo turte. Garuu caafamee kan jiru maal kan jedhaa raajichi Isaayyaas fa'aa kan dubbatanii mandara Beetlihem ishee Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota warra kanarra maaliin taatu hin xinnaattu. Maaliif jennaan kaartaa lafa kee bal'ataa osoo hin taane si keessaa kan mo'u tokko maal ta'a hin ba'a. Inni immoo saba koo Israa'eliin kan maal godhuudha kan bulchuudha. Ameen. Mandara Beetel maaliin beeknu jettan Yesuus achitti maal ta'e dhalate. Mandarri baay'een jira garuu Yesuus mandara xinnoo filate. Amin jennu. Mee nama sooressa addunyaa ta'e qoradhaa teellaansaa hiyyeessa sadhumaati. Agalgaayii baay'ee beekamaa qoradhaa teellaansaa utuu qorattanii nama dhumaatti nama waan nyaatu hin qabneedha. Nama amma makiinaa bitee nama raabsu ilaalaa utuu qorattanii nama lafarra bulu dhabee diishii keessa bulaafaa tureedha. Waaqayyo gaafa nama si gochuu barbaadu isa xinnoo si ilaalchisa isa guddaa biraan immoo si ga'a. Namni kaleessa xinnatu guddatu rakkin xinnoo way qammastan duun harkachoo laa kaasa ergaan si qaba. 2017 saayal qutu barri kun keessaa numin akka de waaqayyo gatii sitti godhee lafati baatetti gatii godhee waaqayyo. Hey! Namni duune duwwaan namni abjuu qabne duwwaan niisi warra abjuu qabdan annama ta'een jedha bareechaati. Safarrin baay'uu nama ta'edha. Guddisi bareecha ameen jedhi gayyitiyaati. Bakki itti dhalatte bakka itti geessu murteessu. Nama sin biraatti maa bakki itti dhalatte jedhaanii bakka itti geessu murteessu jedhaanii. Namni tokko bareecha ameen jedhi. Baay'een keenya haadhaan baranne irraa dhalanne amma dhikoo kutaa tokko yuun baranne. Abbeen keenyas maal barate utus hin jettanii bara dargiin aa'uu baradheedha. Amin jennure? Nummarra si Amaariffa barreerraa Ingiliffa barreerraa. Egaa warri utuu aabaa caadaan barin sidaanii biyya kan akkatti dhuftu si godhan waggaa dhufaa jiru maqaa isaaniitu dhaga'ama. Si duwwaa minim ila haadha balu ila abbaa balu nama 17 waayimaan si booddee warri hiriiraan kana boodame namni baay'een waaw zarii abbaa baluutiin haadha abbaa baluutiin waaqayyo gatii sitti godha jedhinnaan jedhe bareecha min jedhiyaati. Bareechi sagalee badan ka'umsi koo kaleessaa jedha. Ga'umsa koo madaalu jedha. Furdisa min jedhi kaa. Intala kana armeen isheen baranne hin jedhan abbeen ishee fokkisaa wayitiin jedhan. Amma armeen kee chaappistikis hin dibanne yoo nama ammaatti. Suuqii mashee kan dhabanne jooti garuu sitti amma
arrammachuudhaan hundumtu didiimaadha nama duwwaa mini. Amin jennu hundumtu adureesin margatti sarraa mini hundumtu didiimifatee wadeema. Achi garu yoona armeen keessan akkamin yoona inni barakaa bunaatti deebisuu rakkiseera buna danfisuu rakkiseera garuu urga ta'uu si qaba waa malee sin godhan yochi nama dhabde ani jira Yesuus ila haadhi keeme waa malee sin deeny karaa kee if argiti imban walloltanii baatanii amin jettu yitiyaati waa malee sin godhanne karaa kee galmee haaraatu galmaa ila leedaw iqir waa'ee mana bitachuu waa'ee jireenyaa dhis waa'ee ergaatoon sitti man barana ol kaa'ee maqaan kee asaam biyya keetu duukaa maqaan isaa dhaama si booddeen immoo zarmaanzariin kee obboleessa isaatiin haadha isaatiin armee isaatiin eewun akka ta'e hin beeku waaqayyo nama miidiyaa addunyaa irratti ol kaasee mul'isuu qabanaan jedhaayira sagalee jabaadhaan na keessatti Yesuus dhalateera dhagayyaati jabeessi ameen jedhigaati ela kuwangeela nama tokko as keessaa waggaa tokko booda namni ganda kee wajjin haasa'a maalin beektu mucaa yootaman amma yeroon ga'utti balballi cufamee nama rakkisaa gaafa yeroon ga'ee balbala cufamaa bana harkisa. Hallelujah. Nui gaafa dhalannee baay'een keenya alga bareedaa irratti mini yookaan immoo firaashii bareedaa miti lafa faatti dhalan. Amin jennu? Dhalannee immoo akka makana daayiperii peremperiin jiru. Amen. Amin jedhaa. Yesuus gaafa dhalate bakka bultii waan dhawataniif mukarratti dhalate. Namni mukarratti dhalate hin ta'u hin jedhamne. Itti mormame warri itti morman hin qaana'anii garuu fedhii abbaa isaa raawwate. Mucaachitti hin jedhani gaafa nama si godhu. Saayawad bagiddi sadhan. Inni si fo'annaan inni si filannaan inni kan YouTube irra si barbaada inni kan Facebook irra si barbaada namni ani bara baraan gatiin qabdu jettan aminin jedhina warri garuu nama ta'een waa ta'e dargee kol kaafadhu garsi qaba akka ettun jedhe waaqayyo si keessatti dhaladha waan gatiin qabne tan karaa kee gatii godhade waaqayyo sagalee jabaadhaan karaa koo waan hin taa'e meeyyadamne tu taa'e bareechaati nama 17 waaqayyo akkanaan jedhe ilaalcha nama amma sira darbe namni si beeku amma sin beeku sin jedhe ani immoo sin qabeeta warra si booddeettu gatii godha jedhe waaqayyo sagalee bareedaadhaan ani jira biyya koof jedha bareechaati ani jira maatiin keessa beef jedha bareechaati waaqayyo na qaba jedha bareechaati nama sibiraatiin siin galle taanannaa galeera nama jedhamedhatti madhaa nama sagaltuma taan dhukkubaara erga tokko sii qaba namni tamma ilaalte ameen 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 utuu dubatti ilaalaniitu galmeen galagalfama sabooddee duratti deemaa namni maaliif danqama arra nama tokko waaqayyo isaa dhikee maasii nama keessatti dafqa cobsitu karaa kee deebisa. Isa abbeen kee utuu waan nyaatiin garaa goga oli gajjoor waaqayyo kaasaa isaa gatii karaa kee deebisa. Ergaadhaaf dhugaa waaqaatiidha karaa kee imimman abbaa keetu kaasaa argata kaffaltii argata. namni man dorga golla kas ila waaqayyo kanaan jedhe kaasaan godha siin maatii kee fedhe waaqayyo ela sulariyaani ama bareechi sagalee jabaadhaan ani deebii kadhanna maatii kooti dha bareechaati dhugumam ila dhugaadhaam utun joorun du'a warredhan karaa kee fargu
Ani unan du'etti tokko jala harka cholli kaaftu. Utuun jooruu karaa tafaa. Manni koo cufaa tafaa. Warreedhaan karaa kee gaaf tokko jireenya haaraa jalqabu. Ameen, 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 ameen. Yeroo Yesuus dhalate harka fuudhaa obbolaan Yoosef hin dhufne, obbolaan Maariyaam hin dhufne. Yeroo Yesuus dhalate saatii isaatti namni dubartii deessuudha jedhee bira ga'e hin jiru. Amiin jennu. Asumatti gaafa dubartiin deessu inni kaan mooqa baatee inni kaan miriindaa baatee itti fiigamniire Maariyaamiin faayiif garuu kun hin turre. Mucaan har'a dhalatee jennaan warri gara baabbiiftutti dhufan mandara keessa deemanii mootichi eessatti dhalatee dannee isaa sagannaa jedhan. Amiin jennu. Al tokko tokko eebbaaf lolatu wal faana dhufa. Ashii kana qabadhaa. Maaliin jedhe? Eebbaaf lola. Harka lakkattiin qabadhaa. Eebbaaf lolli yoo wal faana dhufe iyyuu jedhaa. Ani keessan baddu jedhaa. Mucaan arra dhalannaan warri saba sagal jennu suni danneetu urgooftuusaaf aarsinaa dannee isaa sagannaa inni mootii Yihuudootaatiiti eessatti dhalatee dha eenyuun gaafatan warra Heroodis bulchaa biyyichaa gaafatan Heroodis maal jedhee egaa dheennanii dhaqaatii ilaalaati garuu jedhe deebi'aa karaa kanarra kottaa jedhe eessarra kottaa karaa kanarra kottaa ani dhaqeen isaa maal ta'a nan sagadaa jedhe garuu namichi kun maal hin beeku jettanii hawwii yookaan eegumsi namoota maal ture akka Yesuus dhalatu hunduma beeka. Maaliif ennaan Isaayyaas fa'aa dubbate waan ta'eef ergaan kun ergaa nama hundumaati. Ishi wangeela Yohaannis boqonnaa 4 qaatan yoo dubbistan dubartittii isheen bishaan waraabdisu maal jette nu yette Kiristoos hin dhufa jennee abdiidhaan eeggachaa jirraa jette. Sammuun nama hundumaa maal beeka Kiristoos akka dhufu beeka garuu eessatti akka inni dhalatu hin beekan. Akka lacha isaaniitti nama jabaadha nama guddaadha waan ta'eef iddoon ilaalamee fi beeta mangistii keessatti yookaan immoo mana mootummaa keessatti tu dhalataa eegan malee dallaa horii keessaa baadhanii neen. Amiin jedhaa. Eenyuuf ergaa tokkoon dubbadhaa abbaa ta'uuf qaba. Lasha kana qabadhaa laa. Nama karaan isaa nagaan dhufu nama deebii biyyaa laatu. Keessa badde moo deebii laata? Harka bal'ifadhu karaa koo jedhaa bareechaati. Oromiyaa fi weedha biyyaa fi weedha hiika turfa jedha bareechaati. Mi'oori karaa koo waan taatan inni eessa unanyi ilmi yaallachuu bisa ejjaachuwaan sun yoona kadhannaan Oromiyaa karaa kee deebi'a. Baasee of gannaani bakka hin jirtu ati mi'oori karaa koo deebi'attan amantan maaltu beeka boru karaa kee mandarri booyaara galfata. Karaa kee biyyi bishaan dhugaatii dhabe bishaan dhugaatii argata. Karaa kee biyyi daandii dhabe daandii argata. Sagalee jabaadhaan bakki dhaladhe murteessu yoo ta'e waaqayyoo na keessatti dhalateera jedha bareechaati. Liisa kara laba bayya laba diyaabos haleluuyaa. Har'a ganama kana waatu ta'a si keessatti dhalateera amma gatii dhabde gatii argatta. Me bareechame amman gatii dhabeen gatii argata jedha bareechaati. Amen. Gafa jarretan kuni kan fide urjii ilaalanii deemu turan. Urjii isaan ilaalee deeman dallaa horii lafa Yesuus itti dhalate bira gaafa ga'uun dhaabbate. Maal ta'een jedhe? Dhaabbate. Dhaqanii gammadanii jarri urjicha yemmuu argan gammachuu sonaan guddaa hin gammadan manatti lixanii mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin argatanii lafatti gadi gombifamanii isaaf sagadan qurxii isaanis bananii warqee ixaanaaf qumbii harka fuudhaa kennaniif. Gara Heroodisitti akkan deebineef abjuutti waan ajajamaniif karaa biraatiin gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf sokkan. Ameen. Fayyisaa dhalate mootii dhalate girrigirri jabaatte inni kan kudhan fixeyyuu girrigirri numu
Yesus garuu dhalatee utuu ji'an guutintu jeequmsi ka'e. Amin jennu. Mucaa dhalatee waggaa lama guutintu mooticha Heroodisiin taa'umsa dhowwe. Dhaggeeffadhaa gaa. Dubartiin tokko amma biyya kanatti amma ji'a sadiitti mana hin baatu. Maartaaf Yoosef garuu mucaa ji'a lama guunne baataniitu Beetelii ka'anii amma Gibxitti deeman. Amin jedhaa. Baay'een keenya gaafa dhalannee maatiin keenya dugdatti faanu baatanii karaa dheeraa kan deeman jiraachuu danda'u. Amin jennu. Bara dhukkubaa sana ogeessi kan hin jirre wanti kan hin jirre. Yesus dhalatee jennaan rakkinatti dhalate. Garuu hiikaaf dhalate garuu. Baay'een keessan gaafa dhalattan beelatti dhalattan rakkinatti dhalattan dhukkubatti dhalattan garuu furmaataaf immoo dhalatteeti. Erga bal'ifadhaa Julaariyaa Sakiyaa. Gubaa kana keessaa nama torbaaf Waaqayyo. Miidhama waggoota baay'een isaaf maatii isaa irraanfachisa Waaqayyo. Ameen. Dhaggeeffadhaa Yesus kun acha bahee miidiyaatti bahee waan dubbanne. Heroodis jara eege jarri garuu karaa biraadhaan booda taa'ee labsii baase maal jedhee ijoollee waggaa lama gad jiran hundi isaanii maal ta'an hadhumanii dhiira kan ta'an maal ta'an hadhuman maal wallaale lafa Yesus jiru wallaale. Amin jedhaa. Wanti ijoollee baay'een akka dhumaniif labsiin baheef maaliif yoo jettan qixa Yesus itti dhalatee wallaalan maaliif jennaan dallaa horii keessatti nenne waan ta'eef wallaalan. Labsatti eegan bakka bira magaalaa gurguddaatti eegan inni garuu mandaratti dhalate. Amin jedhaa. Amma yoona baadiyyaa nama tokko fardaanu giddi gadbu fardiyyuu giddi deemee gala achuma Yesus dhufee si fudhate. Yoo si fagoo asin fide ilaarame ixaa wayii si ba'a. Si barbaadu sin argan. Labsi hamaa baas irratti hin ta'u. Ila akka argate labsi hamaa yoo ba'e yoo bareechaati. Anaaf mana koratti hin ta'u jedha bareechaa. Nama lamarra Waaqayyo waan dabarsanaan jedhaayira. Wanti ijoolleen dhiiraa waggaa lama gadi akka dhuman mootiin kun labsi baase maal yoo ta'an keessa eenyuun barbaada? Yesuun barbaada. Maaliifitu dafanii bira dadhaba yoo ta'an lafa mootiin dhalatutti Yesuus hin dhalan. Dallaa horiitti dhalate. Amin jedhaa. Waa tokko situ mu barbaada. Dheengaddaa Aseen ture. Ergichi yeroo hundumaa maal ture yoo ta'an hidda Daawit keessaa fureen maal ta'a hin dhalata kan jedhu Isaayyaas faatu dubbate. Mandara kamitti malata Beetil akka dheengadda jedhee Yoosef garuu nama Naazreeti sanyiidhaan garuu sanyii Daawit. Dhalootaan eessa Naazreet sanyiidhaanoo idda Daawitiin keessa. Iddi Yesus utuu deemtanii mucaa Ruut isheen qarmii funaantu deesseedha. Amin jedhaa kaa. Mucaan Ruuti eewun dhalche yoo jettan idda isaa keessaa ifaa Solomoon faatu keessaa yaa dhufe. Hidda kana keessaa Yoosef namicha Naazreet waan ta'eef garuu kan dubbatame immoo Beetelitti dhalata waan jedhameef Waaqayyo yoo maal godhee ergaan kun raawwata jedhee gaafa yaadu mootichi Agostos Luqaas boqonnaa 2 akkaataa yoo dubbistan labsii takka baheen beenne baase Luqaas boqonnaa 2 maal kan jedhu namni hundinuu biyya isaatti deebi'ee of maala godhu hagalmeessu kan jedhutu labsii baase. Yeroo kana Yoosefis sanyii Daawit keessaa nama tokko waan ta'eef gara biyya Beetel kanatu of galmeessu dhufe. Dhaggeeffadhaa. Nama galmeessuun hin danda'amu. Abbaatu of galmeessee amma mattaawiqaadhuma amma seena laatamu namaaf huccuun hin danda'ama. Abbaatu dhaqee ija isaatti qabatee amma durlee harka ture amma ija fuudhamaa jira. Dhaquun dirqama waan ta'eef Maariyaamis Yesuusis wal faana sadaqan. Gara mandara Daawitiin naqan. Mandarri kun mandara Daawit jedhamee waamamuuf. Gaafa dhaqanii galmaanii deebi'an dhaggeeffadhaa. Erga galmaanii deebi'anii booda ciniinsutu qabate. Eenyuun? Maariyaamiin. Eenyuun dee'uudhaaf jedhaa jirti? Yesuusiin.
Amin jedhaaka. Yesuusin deemuudhaaf jedhaa jirti. Isa booda mana warri karaa deeman bulan, mana karaa deemtuun bulu jedhama achirraa yoo dubbistan. Mana warri karaa deeman bulan naqanii akkaanii bannaataa bulchaa gaafa jedhan namni hunduu eewun ilaalee dida. Yoosefin immoo Maariyaamin ilaalee dida. Maariyaam maaliif? Maariyaamtu garaatti baata. Amin jedhaaka. Altu tokko namni gatii hin qabne rakkina iyyuu hin qabu. Namni gatii qabu garuu rakkina qaba. Amma warqee utu nan baafadhatanii ganaa meetira meeqa qotuu gaafata. Dhagaa garuu utu barbaadanii biyyoo fa'aa qabatu barbaadanii garuu kun astuu lamaadha namni immoo barbaadu. Utu garuu waan akka diyaamendii fa'aa ta'ee karaarra jira. Gana gatii kaffalte bira geessa. Harka ol kaafattaa. Waaqayyo maafa si kaa'e beektaa qoricha godhee gatii kaffalanii sartu ganaa. Mee bareechaa an nama gatii qabu waan an ta'eef jedha bareechaati. Akka salphaatti mul'atu jedha. Aw. Gaafa defan nu bulchaa hin bulchinu. As darbu hin bulchinu. As darbu hin bulchinu. Achi darbu hin bulchinu. Xumura irratti waan godhan gaafa dhaban ciniinsuun gaafa garmalee tammaatu horiin diduu hin dandeessu waan ta'eef dallaa horii keessa dhaqaniitu Maariyaam mukarratti Yesuusin deesse. Amin jedhaaka. Mukarratti isa dhalatu malee garuu fayyisaadha. Amin jedhaaka. Dhaloota isaas mukarratti. Du'i isaas maalirratti? Mukarratti. Garuu mootii waaqaaf lafaati. It is healer. Fayyisaadha Yesuus. Maariyaamiin yeroo baay'ee kitaaba nama barreessee na eebbisuudhaaf jira jiru keessatti jira. Maariyaamota baay'ee jira baazooyi. Maariyaamaadha gooftaa kan duwwaa miti. Maariyaam baay'ee jira. Macaafa qulqulluu keessas. Maariyaam isheen kun karaadhuma isaa raawwatuufitu filatamte. Echi, listen to me. Yihuudaan maal godhe? Yesuusin dabarsee kenne. Utuu Yihuudaan dabarsee laanne ta'es Yesuus akka duraan maal ta'e? Caafame. Kanaafuu Yihuudaan karaadhuma isaa raawwate malee Yesuus duunsaa dirqama ture. Amin jedhaaka. Asuma deebi'aa. Maariyaam akka bara sanatti mana qulqullummaa keessa kan jiraattu, waaqayyoon kan kadhattu, waaqayyoorraa kan addan baane, kadhimaa ishee Yoosefin kan ta'e, kadhimaa kan qabdu, nama fuula waaqayyoo turtu waan ta'eef lafitti dhaqee ergamaa waaqayyoo itti dubbates utuu isheen mana qulqullummaa keessa dhaabbattu dhaqee yaa Maariyaam yaa ayyaana qabeetti gammadi ulfinni abbaasii golbaba. Afur qulqulluudhaan hin guutamta. Ati maal deessa? Mucaa ilmaa hin deessa. Maqaa isaa Yesuus jettee immoo gaafta ittiin jedhe. Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Amin jedhaaka. Adhufee immoo maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaafta. Amaanu'el jechuun Waaqni wajjin jira jechuudha. Bareechaa amin jedhaa. Mukarratti gaafa dhalatu warri horii eegan wajjin turre natti fakkaata. Ergasiitu ergamaa Waaqa dhaqee maal ittiin jedhee ilaa fayyisaan dhalateera akka dubbatame kana dhugaa godhachuudha yoo barbaadan kellaa horii keessa jiraatee dhaqaati maal godhaa ilaalaa. Gaafa dhaqan achi keessa warra adaadaan Maariyaam abbiyyuun abaabiliin firri tokkollee hin jiran warra Waaqayyo ergetu jira. Sheekanaan nama tokko waa dubbadha. Bara firriti beettu lafa namniti beettu si biratti argamu hin dandeenyetti Waaqayyo nama sii qaba. Mee gararraa akka argamu amantiidhaan sa'aan jedheef hin jedhe ofirratti dhaaju Waaqayyo nama naa qaba jedha bareechaati. Dhaqaniitu urgooftuu ixaana aarsanii sagadanii fi gaafa jedhan mootitti dandeemna waan jedhu waa yaadannatti fakkaata. Halkan garuu abjoon dhufe maal jedhee karaa dhuftan irra maal hin ta'inaa hin deebiinaa. Amin jedhaa. Lama nama sirrii ergaan qaba. Lafa tislaa ati nama barbaaddu namni kan dhibe. Lafa ati tislaa nama kafarsi godhu sanaa nama kan dhabdi. Ji'a tokko lama sadii booda Waaqayyo nama tittaara galfattu sii kaasa. Garaarraa Waaqayyo nama naa qaba jedha bareechaati.
Elaa amma gatii dhabdee gatii argatta jedhin jedhe Waaqayyo. Barana Waaqayyo warra gatii kee hin beeknetti gatii kee barsiisa. Amen. Yesuus hin dhalate. Fayyisaan maal ta'e? Dhalate. Gaafa dhalatu jalqabee itti duulame. Maariyaamiif Yoosefiif garatti goran gaafa wal dhalan dhufee abjuudhaan maalitti jedhee ergamaa Waaqayyoo Yoosef amma ka'iti gara biyya Gibxitti maal ta'e? Gadi bu'i. Yerusaalem Gibxi kuni walitti dhiyaatti daangaa walitti jiraatti. Innaan Yoosef mucaa ji'a lama guunni fudhatee eessa dhaqe? Gara biyya Gibxii dhaqe. Erganni takkachi ta'e boodetu Waaqayyo mucaan koo jooraan afodheetu warra lubbuu isaa adamsitu hundumaa maal godhe? Hin fixe. Amin jettaa? Nan ergamaa Waaqayyo amma dhufee gade Yoosef warri lubbuu mucichaa adamsan maal ta'aniiru? Du'aniiru. Harka bal'ifadhu. Inni itti sodaatte ofii du'e. Bareechaa innan sodaadhe jedhaa. Ofii du'eedhaa. Minus ati galagali inni itti sodaattee jedhaanii. Inni maatiin kee sodaatanii jedhaanii. Ofii du'een sodaatinnaa jedhaanii. Nama 17 Waaqayyo akkan silaa kaasee haasaa ture safaraaf bakka gatiin qabnetu karaa kee gati argata jedhe Waaqayyo. Yaa maaltu beeka? Waan biraa miniim fooqinuma tokko ol ijaartaa irra keessa isaatti immoo maqaa kee keessaa namni baay'een achi ga'e eessa jirta gaafadhan fooqii abbaa baluu biraan jiraayedha. Bakka maqaan kee du'an kee ni bareechaa ankoo maqaan koon du'edha bareechaati. Nama baay'ee gaafa awwaaltan maqaan isaa awwaalama kan kee garuu maqaan kee awwaalamu. Waan dhaloon haasa'u waan zariin kee haasa'u waan biyyi kee haasa'u warri gatiin qabne yeroo kaachina warra mantaa harka kee bal'ifadhu ergaan si qaba. Elaa si booddeedhaan si duraan waan namni wal harkaa fuudhee haasa'u Waaqayyo karaa keenya jalqaba sin jedhaayera. Meeyyaamee an mucaa mul'ata baatudha bareechaati. Malee koo gaafate duute namniyyuu waan dubbisu hin qabu. Seenaan barreeffamu jira? Hin jiru. Nambadee hin citte xobbeetta cubee kan ta'e karaa taftee himatu bakka addaa. Yoo ati garuu nama bu'aa buuse taate garuu yoo ati garuu nama seena tokko galmeesse taate garuu zarii kee duwwaa bu'a mini biyya guutummaa bu'a. Ameen. Amma nama tokko gaafanii du'u yoo laaltan inni kaan boro jiraan dhuftu jechaa deema. Ergaa jiru awwaalaa akkamii hojiraan dhuftu amma bori haammi tokko hin qabaa jedha. Garuu eessa moo jiru lafa awwaalaa jiru. Tokko hin du'e magaafa dhageessisu hin deetettaa. Ameen. Wanta ni bareedu mini wanta ni maal ta'e mini seenaan hojjete teessee tilmaamte. Haalleluuyaa. Laa hundes mini akkeessaa Waaqayyo. Gaddi waa tokkoon jedhe leenci meeqa dhalattan? 8 hundumtuu leenca ta'a hin ta'u. Abbaan kee meeqa qaba? Leenci meeqa dhala? 8. 8 kun leenca hin taati? Hin taatu. Sheekaan adala sheenkaan sasana taatee achi keessa yookaan 2 yookaan tokkotu leenca ta'e hafa. Yoorri maqaa abbaa koon kaasa. Namantaa ani leenca horretan arkol kaasa. Akkuma Yesuus mukarratti dhalatee seenaa hojjete. Akkuma Yesuus mandira xinnoo keessatti dhalatee seenaa hojjete. Intalli sun gurbaan kun warra jirtan kun ji'a tokkoon jedhu torban tokkoon jedhu karaa kee waan ta'e namni wal harkaa fuudhee haasuu jalqaba. Garaa keerra namni amante duwwaan karaa kootiin jedha bareechaati. Waan dhaloon haasa'u jedha. Waaqayyo na wajjin hojii qaba jedha bareechaati. Yesuus dhalateera si keessatti yemeeni. Ameen. Anaan naqite Beetelemitti dhalate jedhin hin jenne Yesuus si keessatti dhalata jedhin naan jedhi malee isaa. Moorri na keessatti dhalatatan himantan haleluuyaa. Yesuus na keessa jira jedha gabareechaati. Ameen. Gaafa dhalate teoloojiin maal jedhaa yoo gooftaan jedhe jalqabaa jirra waan ta'eef cancartanii barattu. Jesus is true God and the true man jedha. Yesuus nama dhugaa fi Waaqa dhugaadha jedha. Nama dhugaa wanti godhe wanta ni maaraam irraa foon fudhatee dhalateedha malee waan biraa miti.
garuu ni maalidha? Waaqa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaatanii dheengadda ilaalaa turre. Sagalichi waaqayyoon bira ture, sagalichi ofiisaa yoo eenyuun ture jedha? Waaqayyoon ture jedha. Sagalichi ofirma isaayyuu waaqaa ture jedha. Taansi immoo waan hunduu isaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee immoo hin jiru jedha. Bareechaa min jedha. Egaa mandara Beetelemiin kan gatii ishee ol kaase maalidha? Yesuustuu keessatti dhalate. Amin jedha akka. Ergaan maal jedhe beektuu waa'ee lafichaa baga gammaddeedhaan kun yaa mandara Beeteliheem ati mandaroota Yihudaa gurguddoota warra kanarra maal hin taatu? Hin xinnaattu. Kaartaa kee dabalan jenni si keessaa kan moo tokkotu maal ta'a? Ufee dhalataa.